ስለዚህ አፕሊኬሽን ሁሉም እየተቀባበለ ያወራበት ይገኛል። ማሾቹ 66 ነው አጣጣው ከና ወዲት ዴብና ይገኛሉ። ሌሎቹ ደግሞ አሪፍ ገንዘብ እየሰራንበት ነው ተቀላቅላችሁ 66 እንደነል ያስደረገን ነገር ምንድነው? አድቫንቴጁ ዲስአድቫንቴጁ እንድንሰራ የሚያደርገንስ ምንድነው የሚለውን አሁን ላይ ነግራችሁና ዲሲዥኑን ለእናንተ ተዋለው ማለት ነው። እዚህ ፕላትፎርም ላይ አብዛኛው ሰው ያልወደደው ፊቸር ቢኖር የፊት አሻራ ለምን እንሰጣለን የፊት አሻራ ለምን ይሰጣል የሚለው ላይ ነው። እንግዲህ ይሄ ፕላትፎርም የራሱ የሆነ አልጎሪዝም አለው። ያንን አሟልተን እንድንሰራለት ይፈልጋል። ምንድነው እሱ? የፊት አሻራ የሚቀበልበት ዋነኛ ምክንያቱ ሌላ አካውንት እንዳንከፍትበት ነው። ሌላኛው ደግሞ ላይቫችን ላይ እኛ ብቻ እንድንገባ ሌላ ሰው ገብቶ መስራት እንዳይችል ነው። እኛ ብቻ ነን እዚህ ላይቫችን ላይ ተቀምጠን የምንሰራው። እዚህ ፕላትፎርም ላይ ዱቄት መቀባት ሌሎች ቅጣቶች የመሳሰሉ ነገሮች አይኖሩም የሉም። ፕሮቶኮላችንን ጠብቀን አለባበሳችን አሳምረን ነው እዚህ ላይ መቀመጥ ያለብን። ይሄንን ነው ከኛ የሚፈልገው። ሌላ ደግሞ ላይቭ ላይ ተጎልታችሁ ማለት يويا أركفون هربتو كبزم تانا جيبيس كالت جلاتن تنجرجرتو أنزلنا أكيو إيجا أبلو تاكو هون كيسانو فيديو كان أكمل أكيب فتانين مار راوتاني مار أرغتاني ورين نجا فتاني سنجرتو أسمان ديبدا يستو واي بوبو ليبي نموني باين جاجاتم جيتشات كان جرتني أو كني مصوبة كان جرتني واسو كسنتيما عندو ماتنا أكيد دايجو بوبو ليبي جتون أبليكيشني أكا يوتيوبي أكا فيسبوكي أكا تيك توك جتو جاجاتم جا كجرتني مو سو جاجاتم جا جاجاتم جان باندان دولار كوبا سامبيكو يوس جمع يجول نموت باي كافي يدما جو وان تكمين أبو لما لي نمي سمجي وان تكمين كامل نما في يسوع يكلمون ما في كولو جتو نركي فدا سرت أروان فايدا الرار قديف سني في ماجرا جتو بوبو ليبي جتو أكو أبليكيشني كاني كان قتي مالي في أشارة واي أشارة مو رجعت جورن كان قافل عاجرتني جتو واي أشارة سمالي في أكمل تدبرتوتا بتشال أفتاء ورن جتني قافة تنجتون أشارة جتون أما فكينيا يوتيوبي لما بناتشون ديس فيسبوكي يعني وامر بعد لما بناتشون ديس قالوا إني أبليكيشني سن تاكا قفا لما بناتشون هندن ديسو جتون نمني برا سيني akkasumas akkaawuntii keetirree atamee amma fakkeenya feesbuukiin natamaa yuutuubiin irree natamaa tiiktookiin irree ni atamaa kanaaf kun immoo atamuu hin danda'u koongumayyuu maaliif jennaan ashaara fuula keetii kanaaf barbaachise malee waa'ee 66 warreen sobaa akkaati warreen reefu banattanii osoo bakka isaa hin gahin odoo aarsaan kaffalin namoota takkitti irra dhageessanii akkatti kan 66 jettan dhugaa dubbachuuf sammuun keessan hin beeku akkatti yaadanii jechuudha. Ani amma ergan banee naannoo ji'a lamaati jechuudha. Hubadhu dhaggeeffadhu waa tokko waan sa'aatiin qabutti nan fayyadama. Sa'aatiin immoo waa takka ishiituyyuu homaan taane jechuudha. Micattiin amma fakkeenyaaf miila darbe karaa tiiktookii irratti dhuftee akkanatti oggaa lama mulu anga oggaa lama mulu kana irraa argattee jechuudha. Nyaachaa turte qarshii guddaa irraa argatte naannoo miliyoona 2 kan ta'u irraa argatte jechuudha. Miliyoona 2 san miliyoona 1 maal goote kuwanti taphatanii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf geemii taphachuutu jira akkuma tiiktookii irraa sanii. Amma fakkeenyaaf tiiktookii irra 66 hin jira. Isaanii appliikeeshiniin kuni warra 66tu giftii jechuudha. Giftii 66 jedhu san isa arganiitu 66 qallaa walumatti qabaatti 66 jedhanii jechuudha. Warri xiqqooshii kan yaanne sinii galee kanaafuyyuu Popo liibiin baay'ee hojii salphaa hojii sittiin ulfaannedha malee 66 jettee fudhattee mataan kee duwwaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaafuyyuu hubadhu dhaggeeffadhu. Kanaaf namoota hedduun kan itti jijjiiraman shinti beetii arabaa dhiqe maalii ka jettu tokko hin jirti jechuudha. Ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf amma kana fayyadamee 66
jaatti makamu maaltu jaatamii jaatti makamisiin jedhe sijjamar isaan kophaa isaaniitti kan giiftii amma fakkeenyaaf Itoophiyaa barbaadanii amma Atee Minilikiin jira alaabaan Itoophiyaa hin jira ofii isaanii fi achirratti giiftii uumanii achirratti ofii isaaniitiif akka giiftiitti tolfatan warra jaatamii jaa sunis immoo ofii isaaniitiif giiftii ofii isaaniitiif taphatu jechuudha isa keessa maaltu si geecha giiftii san keessa jamra giiftii isaanii dhumarraa kan jiru warreen argitanii jechuudha ana maaltu achi si geeche maaltu isa aan isaanii sangari tuqisiin jedhee maaltu isa fayyadamsiin jedhee si jamar jechuudha namoonni tokko immoo namoota oo fiddanii situ akkaami ta'a malee isaanumaan argatan wajjin jettan akkamitti akka yaadaniin beeku dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko naasaa beekeen gin boopoliifiin kuni faayidaa guddaa qaba nama beekutti jechuudha ani ijoollee lama biyya kiyyaaf jechuudha warra faayidaa guddaa argatan biyya arabaatii galanii jireenya isaanii jijjiiraa jiran argee jechuudha waan argeef itti fayyadamaan jira ofii kiyyaaf amma xaqqamaan jira waa takka jaatamii jaa minaamin shiyyoo kan jedhan soba dhugaa dubbachuuf soba guddaa osoo hin argin tokko oduu namaa achumaa fuunaan ta'e amma mitsattii sun miliyoon waggaan lama keessatti amma waggaa lamaa kana tashallaamirree taatee tashallaamii sanirree qarshii gaa argattee qarshii isa fayyadamtee isaan booda kaartaa taphattee jira kaartaa san gaafa taphattu naannoo miliyoona sanii nyaatamte hubadhaa gaafa kasaartu maal jettee aartee aarii keessa gaafa galtu Popoliifiin hanjaatamii jaati jette ofishiitti itti fayyadamtee guddattee ani tashallaamirree taate hubadhaa nama biraatii hin yaaddu jechuudha akka namni biraa hin fayyadamne akka namni biraa akka ishii sanitti hin guddanneef dhaamsa kana dabarsite sinii galee miqqeenyinnatiidha jechuudha kun waan bichuuf kanaafuyyuu ammastanan waan saatii xiqqoo keessatti waan saatii sittiin fudhanneedha waan bakka hojii keetii irratti irree biizii hin goonedha waan salphaa waan ta'eef nan fayyadamaan jira nama ofii kiyya waan jaatamii jaa jedhamu sin argine homaa sin taane ilaalatan jira yoo xiqqaata saatii takka qofaadha saatii takka waan barbaadde ilaalaa ani waan barbaadde dubbisaa fayyadamtaa jechuudha amma fakkeenyaaf waa tokko dubbisaa akkanatti fuula kiyya duratti hanga saatii takkitti san taa'ee waa tokko dubbisaa guuttadhee irraan ba'a san booda paartii san bilbila kee irra guutee cuftee baataa paartii san hin guutaa geemii taphattaa waan salphaadha waan ta'eef wanti kun waan guddaa godhaniituma hojjechuun barbaadne yookiin immoo siif hin galle gaafadhu malee waa'ee Popoliifi kanaas jaatamii jaa injittu kana dhugaa dubbachuu muul abadan kun sammuu kee keessa iyyuu akkas hin dhufne jechuudha kanaaf waan siin galle tokko nama beeku irraa baradhu malee kanuma waan hin beekne tokko kunis fuudhee waanuma hin beekne tokko waanuma sanirraas dhageeche kanarraas dhageeche ofii keetiin nama beeku sirriitti nama faayidaa guddaa irraa argate gaafadhu seenii gaafadhu nama zimbiloo kanumaan bakka oduu bichaa inni beektu miti ani amma nama akkasiin jaaladhu biyyaansi jechuudha ani nama kanumaan afaaniin haasa'u bichaa bira deemee akkana jedhee waan gaafadhe ana faayidaa irraan argadhu jechuudha nama hojjetee yookiin immoo hojii sanirraa faayidaa argate gaafadhee itti dhiyaadheen gaafadhaa akkamitti argamaa akkamitti kanaafuyyuu ijoolleen keenya sim jettaniituma waanuma oduu namaa waanuma sobaa osoo hojjetin osoo appii saniyyuu gadi hin buufatin warreen sim jettanii jaatamii jaa ofiifuyyuu dhugaa dubbachuuf waan sobaa tokko gaafa haasoftaan sheeminsiin qaba namni tokko gaafa faayidaa guddaa argate nama miqqisuun faayidaan hin qabu kanaafuyyuu waan akkasitti irra diba ofii kiyyaa argadhe ofii kiyyaa faayidaa argadhe jedhee waan sanuuna nabbalaasha'u deeme sirrii miti waan faayidaa qabu waan faayidaa qabu tokko waan ofii kiyyaa argadhe obboleewwan kiyya isaa argatan narraan argatan waan ta'eef nama biraati waan hojjetanii ofii isaaniitii hojjetanii argatan tokko argatan miqqaanyinati maafan deema kanaafiyyuu ijoolleen keenya warreen isin hin galin gaafadhaa kanaafiyyuu jaatamii jaa
dhugaa dubbachuuf baqa baay'ee tokko na ajaa'ibe nakin baay'ee tokko nama na ajaa'ibe akkuma yaadanitti isiniif yaa ta'u geenan inni oduu namaatiif jedhee hojiin hojjechaa jiru tokko baqa waan ani hojjedhu tokko duruma jalqaba giseen itti seenu ofii kiyya check godhee itti seenuu qaba laphee kiyya amansiisee jechuudha. Isaan booda waan hojjechaa jiru tokko kuni kana hojjedhan ani isaan ilaalee yookiin immoo nama san ilaalee duubatti deebi'uun qabu jechuudha. Ammas taanaan ani hojjetaa tan jira argachaa tan jira na fayyade irraa argadhe kanaafuu waan nan biraami 66 jettu kun eechatti 66 seentee bakka maal hojjaa jira qaayus jamman applicationii dha akkuma applicationii kaanii gadi buufatte eenyu 66 si bira seene baay'ee tokko nama ajaa'iba nama ajaa'ibdu si warreen waan akkanaa softanii dhugaa dubbachuuf warroota sirriitti danbeekan amma mee ijoollee amaaraa ilaala dhugaa dubbachuuf hojiin isaanii baay'ee tokko nama boonsaa jira waan oduu xiqqoodhaaf duubatti hin deebi'an takka takkatu sim jira aasaa eenyudha malee duubatti hin deebi'an jechuudha. Kanaaf isaan irraa barumsa fudhadhaa waan hojjetan tokko shulol jettanii duubatti deebi'uu doon ta'in xankaaraa ta'a hojjedha. Bakka waan hojjetan san laphee keessan jalqabuma laphee keessan amansiisa itti seena erga itti seenantaniin booda hojjedha galma gaa kutannoo qabaadha waan hojjettan san irratti jechuudha. Hojii hojjettan san irratti kutannoo qabaachuu nama barbaachisa. Hojii kamiyyuu haa ta'u hojiin nin hojjedha jette san ani fakkeenyaaf ammoo waa tokko hojjechuun qaba erga jettee fakkeenyaaf gaafa hoteela tokko yookiin banatte yookiin mana bunaa tokko banatte yookiin hojii waanuma ta'e uummatte of amansiisitti seeni jalqabuma jechuudha. Ani kunnaan taane jettee gaafa duubatti deebite hin milkooftu. Garaa duuba yoo hojjette hin milkooftu. Kanaafuu kutannoo qabaachuu